Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii kabajamtoota fi hordoftoota koo har'a dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'ee takka gaddeetiin dhufe jechuudha baay'ee takka jechuudha mana kan hin jedhamne hedduu takka namni gaafa wanta takka irra ga'e yookiin immoo gaafa wanna takka irra ga'e kufaatii isaa argedha jechuudha kan ofitti gaddu anyway hedduu takka ofitti gaddeetiin hin jira jechuudha bata baay'ee takka mana kan hin jedhamne so duraan dursee kabajamtoota hordoftoota koo dhiifama gaafachuu barbaada ittaansee namoonni na hordofanii namoota gurguddaadha angi na hordofan kun jechuudha gaafani chaanala koo keessa gadi bu'ee ilaalu hanga nama umurii 70 60 meeqa waan akkasiiti jechuudha kan na hordofaa jiru so nama umurii gurguddaati jechuudha biyya kam keessa ta'anii akka isaan na hordofanii nanga gooree akka kana an beeku garuu jechuudha akkasuma afaan jijjiiranii gara afaan arabaatitti gara afaan ingiliffaatitti kan hordofaa jiran hedduutu jechuudha jechoota nan asirratti jedhu kana afaan isaa jijjiiranii raawwatanii gara biraatitti jijjiirratanii kan na hordofaa jiran harka 100 keessa hanga harka 50 waan akkasiiti jechuudha so namoota baay'ee jechuudha kan na ilaalaa jiru kanattaansee gaafa asirratti dhufnee raawwannee wantoota baay'ee dubbannu wantoonni baay'een ija keenya dura dhufee yookiin immoo waan keessa keenya jiru ibsachuudhaaf yookiin immoo jira mitiire YouTubein kun nama attaalalti maallaqumti isheerraa argamtu kuni nu attaalaltee nu doobsitee wantoota baay'ee nu gochisiisuu dandeessi jechuudha garuu har'a wanti nanni dhufee fi hunda keessanuu jechuudha xiqqaas guddaas kannaa oliis kannaa gadiis namoonni viidiyoo koo dhaggeeffattanii aga ammaatitti jechuudha natti gadditan wantoota isin gaddisiisu wantoota isin aarsu wantoota isin hin jaalatin hojjedhee jiraadhee yoon ta'e jechuudha dhiifama isin hin jira dhugaa rabbii hedduu takka dhiifama isin gaafadha maaliif dhanni lama nama waan ta'eef hin balleessa isaa sana keessatti immoo of hubatee raawwatee yoo dhiifama nama gaafate yookiin immoo garaa dhiifama namaaf qabaate rabbillee ni jaallata kanaaf yoo dhiifama isiniin jedha akkasuma namoonni tokko fira fakkaatanii raawwatanii kan namatti dhiyaatanii dudda duuba namaa deemanii waa baay'ee jedhantu jira jechuudha so warroonni akkasii immoo jechuudha warroonni akkasii fira fakkaatanii akka waan namaa oogdanii fakkaatanii raawwattanii dudda namaa duuba deemtanii waa meeqa kan jechaa jirtan waa meeqa kan godhaa jirtanii of eeggannoo osoo godhattanii gaarii jechuudha miidiyaan kun namni kamiin keenyayyuu akka barbaanetti itti fayyadamuu ni dandeenya dhugaadha jechuudha garuu dhala namaa irratti immoo nama tokko irratti akka barbaanetti waan barbaanne goonee irratti hojjetuu hin dandeenyu nama tokko irratti jechuudha tokkoffaa haala hojii isaatiin alatti lammaffaa immoo maqaa nama tokko xureessuun hin danda'amu jechuudha tasumayyuu duraan dursee dhiifama isiniin jedheen jira hunda keessanii dhiifama naaf godhaa xiqqaanis guddaanis hundi keessanuu dhiifama jechuudha wantoota darbe hundumaafuu wantiin ani isin gaddisiisee jiru yoo jiraate sorry dhiifama isiniin jedha garaa dhiifama naaf qabaadhaadha balleessisuun jiraadhe ani natti fakkaatee ta'uu danda'a isin biratti immoo waan isin gaddisiisee hojjechuu danda'a jechuudha so kanaan booda of sirreessaa deema namni takka hin balleessa isaa sana irratti immoo of argee raawwatee of sirreessee karaa sirriitti deebi'a jechuudha so kanaaf anis of sirreessee karaa sirriitti deebi'uudhaaf waadaa isiniif galaa jira jechuudha amma kanaaf dhiifama guddaa naaf godhaa hundi keessanii kanattaansee waa'ee namoota namatti akka waan fira namaa fakkaatanii raawwatanii dudda namaa duuba deebi'anii wantoota baay'ee jedhanii jechuudha namoota baay'eetu jira namni tokko guyyaa kaleessaa isinii kaaseen jira waa'ee mucaa tokkooti irratti gaafan dubbadhu guddina kee jaallatanii gaafa ati tattaafachuu kee arganii haamilee kan kee waan takkaan gaditti cabsuudhaaf sitti dhufanii jechuudha gara takkaan eessaan kuffisuu eessaan haamilee ishii cabsu eessaan gadi isa deebisu eessaan haamilee isaa cabsu jira miti waan akkasiitiin jechuudha kan namatti dhufanii so waan akkanaatirraa immoo
namni kamiyyuu social media tuni kan bal'aatis kan naafatis kan fayyaatis kan maraatotis jechuudha. Namni akka itti fayyadametti itti fayyadama social media tana, abbaan akka itti barbaadetti itti fayyadama jechuudha. Akkuma ati itti dhuftetti si simatti siin, akkuma ati itti dhuftetti si simatti, akkuma ati itti dhuftetti si hammatti. Maraatus taatee watti dhufte maraatinnatii kee faana si fudhatti. Fayyaas taatee gaafa itti dhufte fayyaadhuma kee faana si fudhatti. Akkuma barbaadde ta'etti itti kootu si natti hin dhufinii siin jettu jechuudha social media. Inuma si simatti. Haala simannaa isii sana keessatti mooyyuu maal qabatee akka itti dhufuu kan qabu siidha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een keenya wantoota adda addaatiin attaallalamuu dandeenya jechuudha. Nama takka arginee nama takkaanis doorsifamu attaallalamuu jira miti. Doorsisamuu gaafa isin jedhu nama takka argitee nama takkaan attaallalamuu ni jira jechuudha. Attaallalamuu yoo isin jedhu maal jedhama afaan Oromootiin? Sobamu moo waan akkasii waan akkamii jira akkas beeku garuu wal keessa dibiliqiidhaan waan isaa kana wal keessa warra soddaa keessa warra soddaatiin wal keessa turre waan ta'aniif wanti kun xiqqoo wantoota baay'ee keessatti beektanii nu dhibdi wanti tuni garuu kana keessaas bahuu qabna. Kana keessaas bahuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkasiitu jira jechuudha. So kana hunduma keessaa yoo baatee of taatee jiraachuudhaaf yeroo asitti jiraachuu qabdutu jira jechuudha. Yeroo ati of dandeessee of dhaabbatte ofii keetii dhaabbattee raawwattee deemuudhaaf adeemtu tokkotu jira jechuudha. Guyyaan isaanii jira jechuudha. Guyyaan ati hirkattummaa jalaa baatu, guyyaan ati haay jedhee namni quba sitti qabu jalaa baatu ni jira jechuudha. Sababni isaa atis gaafa gara social media kanatti dhuftu abdii waan takkaatiin dhufte. Abdii waan takkaatiin gara kanatti dhufte malee itti hirkannaadhaan nama takkatti hirkachuudhaaf jettee miti jechuudha kan dhufte. So kanaafiyyuu har'a mucayyoon tokko viidiyoo irratti hojjettee turte. Mucayyoon suni walitti dhiyeenya qabna mucayyoo sanaan jechuudha. Garuu yeroo gabaabaa keessa yeroo dhiyoo kana keessatti maal akkasiin taate hin beeku. Bakka natti hin dubbatinaa isinitti hin dubbadhu, natti hin dubbatinaa isinitti hin dubbadhuutu dhufe. Ana qofa miti immoo ana bichaas namoota baay'eetu jira jechuudha. Namni isiin akkasittiin tini jette garuu maaltu akka jiru naaf hin galle jechuudha. Rakkoon maalii akka jiru, rakkoon maalii akka uumame naaf hin galle. Har'a immoo ani waan isiin dubbanne mana isii gizee ishiin mana koo dhufte nan dhaqa. Yoo isiin dhuftee koomentii naa barreessite ani mana namaa deemee tasa jechuudha. Tasa ennaan firiidamiin qabu yaa buloota koo. Akka asirratti na argitan kana isinitti fakkaatin. Akkanamma akkanatti gizeen isinitti dhufee raawwadhee taa'eetu odeessu. Akka waan nama firiidamii qabuutti taa'ee haasa'u kana isinitti fakkaatin jechuudha. Dhugaa Rabbiin kan na arguudha. Firiidamiin qabu yeroo hin qabu jechuudha dhugaa. Yeroon itti viidiyoo kana hojjedhu innaan gara kilaasii kootii irriibaaf jedhee raawwatee gallidha. Guyyaa viidiyoon hojjedha yoo hin jedhe akkaataan itti hojjedhu dhugaa Rabbii osoo argitanii viidiyoo tokko guyyaa dheengaddaa mukalleessaa hojjedheetiin ture. Yoo dheengadda na fakkaata viidiyoo sana dhugaa Rabbii si'a 4 moo si'a 5 jechuudha kananii dhaabeetti deebi'e. Naa guyyaa hanga galgala sa'aatii 10titti ganama sa'aatii 6 kanan kutaa hirriba kootii ba'e galgala sa'aatii 10 akka biyya Dubaayiti jechuudha. Halkan sa'aatii 10tti jechuudha ganama gara kilaasii kootii galu. Osoon silkii koofaa ijaan hin argin gaafan oolutu jira jechuudha. So kanaafiyyuu namni tokko karaa fuulduraatitti guddadhee bakka guddaan gahaa. Gaafa biyya abbaa keenyatti baanee lubbuu keenya aarsaa goonee qilleensarra barariinee biyya haadha fi abbaa hin beekne maalinnati nama ta'anii bineensa ta'anii hin beekne biyya keenyaa baanee gar biyya ormaa kanatti dhufnu jiruu takka jijjiirrannaa jenneeti. Waa takka jijjiirrannaa isa kaleessaa sanarra har'a caalmaa takka argannaa. Kan kaleessatiin daran fooyyeffannaa. Kan mana hin qabne mana ijaarrannaa. Kan jireenyi isaa gadi laaffataa ta'e jireenya laaffataa kana jabeeffannaa guddifannaa. Kan maatiin isaa dadhabaa ta'e maatii kiyyan dadhabina sana keessaa baasaa. Isinii galteetti kan dhalee ilmoo isaa gatee raawwatee garaa jabaatee dhufetu jira. Maatii isaa biraa guyyaa gaafa takkaa kan biraa bahee hin beeknetu qilleensarra balali'ee biyya ormaa kanatti dhufetu jira.
kanaafidha chanaala kana banannee raawwannee kan irraa dhufnee afaan banaa oollu yookiin iyyaa oollu jijjiirama takka irraa arganna hojii tana biratti waan takka bu'aa dabalataa takka arganna jechuudha fi malee